السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتو هردفتو تافي كبجمتو تجعلتو توب جرى جرتو بجرات تنسينين جيتشون بربادا أكما بيكامو سمران قبيه الإجرة أكما يدام تتجرتي تشودام مليني إنا نبيتني أما درا bulchaan illee viidiyoo tokko irratti argitan jedheeti yaada gadhiistu malee akka gaafa jalqaba wajji qabne yeroo sanan illee jechuun hin tuqu jedheen tumaan yeroo sanii fi akka isaan na wajjin ta'an godhee guyyaa san qabne jechuudha. Anillee dhugumaan yeroo isaanitti himusan hin tuqa jedhee hin yaadne jechuun obseetumaa maaluma akka isiin muktaar goote himsiisa jedheeti yaade isin dammoo himuu didde. Himu eega didde immoo hidhaan kun akkanumatti itti fufuu qaba jedhee murteesse. An akka mataa kiyyaatti jechuudha. Bulchaan immoo of duuba deebi'ee hin gadhiifna. Duraan haga waan isiin muktaar goote dhageennutti hin gadhiifnu waliin jennee turre. Inni dammoo hin dha'uu garuu an ka jedhe hin dha'uu jedhe malee dirqama waan muktaar hin goote maaliif akka isiin ilmoo isaatirraa fageessite akka himsiisuu qabna jennee yaadne. Inni dammoo amma isiin himutti hin jirtu miidhamtee asitti akkanatti dararamtee hin cinqamaarti naan jedhe hin gadhiifna gadhiisii naan jedhe na caqacaqaara jechuudha hedduu gabbee jechuudha bulchaan anuma wajjin ta'u guyyaa jalqabaa sanii ani immoo sirriidha sababa kiyyaan amma durallee obboleessa Muktaarii fi obboleessi isaa wal lolanii ammallee immoo bulchaa fi Muktaarillee wal loluuf deeman jechuudha. Ani immoo jechuun wallahi itti yaadee akka wal lolan gochuu osoo hin taane tanaan durallee hordoftoonni kiyyallee waan naan jettanii hin beeka Muktaarii fi obboleessi isaa wal lolchiistanii kaatanii kaatee biraa dheessitee naan jettanii obboleessi Muktaar sababa kan kee waa meeqa ta'ee hidhamee dhaqxee hidhaan baasnee naan jechaa turtanii kumii hedduu naa dhiyeessitanii turtanii sirriidha ammas akkana komattanii hin beeka. Bulchaan immoo waan na wajjin ta'eef immoo ammas Muktaar wajjin wal dhabuun isaa waan hinaaf ni hin beeka. Garuu immoo ani yeroo duraatiif akkas jedhee yaadee intaloon immoo sodaattee yookiin daftee nu himudde erga himudde immoo haga guyyaa isiin himtuutitti baatiitti himtee waggaatti himtee akkanumatti haateettu as saqaayya'amtee dheetumaan didee jechuudhaan ammas baasuun deemu gana hin gadhiisu jechuudhaan. Rabbi kiyyaaf jecha yoo nyaataaf dhugaatii itti kenne sanuuyyuu ittiin kenninna hin jetti qalbiin takka jechuudha. Na viidiyoo kana walumarra guyyama isii hinne san isinii waraabne ani jechuudha guyyama san waraabu jira. Guyyama isii hidhisan jechuudha. Ani garuu isii argachuudhaaf baay'ee tokko gammadee akka nama waan isiin Muktaar gootes badiin Muktaar hundi isirratti deebi'ee jechuudha. Amma akka nama Muktaar rakkoo wayituu hin qabne natti fakkaataa jira iyyuu gama tokkoon jechuudha dhugaa dubbatuuf. Maaliif yoo akkanatti ilaalu intaloon akkanumaan waa wayii gootee jallistee ilmoo isaatirraa fageessuu dandeenye abbaan kamuyyuu jechuu ilmoo fi akkanatti irraa fagaatee ni jiraata jettanii yaaddan isiniyyuu jechuudha mee murteessa. Ana qofaa miti. Ani garuu immoo akkas yaade iddoota akkanatti dhagahamaa jira iddoo sammuuti kana cinqaara garuu amma bulchaa fi Muktaar wal loluunsa isaanii kanatu natti dhagahama bulchaa fi Muktaar wal loluuf deeman jechuudha amma gidduu kanatti bulchaan illee waan na hojjeteef jechuudha. Ani immoo bulchaa walumaa galatti yoo danda'amu ta'e gidduu kennaa haa ba'u yoo hin dandamne ta'e immoo jechuun yoo kan ifi sodaatu inni immoo amma dura si wajjin ta'e akkamitti gidduu keessanii baanaan jechaa jira. Kanaafuu amma bulchaa eegna walumaan bulchaa eegna jechuudha bulchaa wajjin. Silkiin isaa harka jira silkiin isiidha. Silkii isii kana bulchaarraa fuudhee waan hunda waan keessa jiru keessaa baasuuf deema. Yuutuubii Muktaar illee isii bira jira jechuudha. Silkii isii keessa jira. Walumaa galatti yuutuubii isaallee isii biraa baasee if bira deebisee waan hunda maal akka isiin mee silkiin isii kana keessaayyuu isaa wajji maal akka qabdu ni ilaala. Waan jiru hundaayyuu jechuu baasuuf hin deema silkii isii keessaa guyyaa har'aa waanuma jiru. Wanuma fedhe yoo ta'u waan Muktaar keessa jiru. Viidiyoo illee na duubatti kaawaa wayii jedhanii waraaban jiraatuu danda'a bar. Waa wayii mari'atanii waraabuu danda'ani. Maaltu beeka ilmi namaa hin amanamu yeroo ammaa kana obboleessa ofiitu amanuun wallaalamtee jirti jechuudha. Hin amanamu. Kanaafuu hanga dhumaatti na wajjin turaa bulchaa yaamitiin silkii isiidhaa irraa fuudha. Irraa fuudhee waan hunda keessa bansiisee ilaala. Bulchaan immoo hedduu gaabbee sababa saniif nama silkii isii irraa fuudhuu barbaade. Yoo inni fi gaabbee ansi wajjin wanta kanarraa wadhu gadhiistu malee naan jedhes ka ta'u inni gidduu kennaa ba'u gabaabumatti karaa nagahaatiin. Ani immoo waan isii godhu anatu laala. Inna hanga saniin wajjin turaa isiniin jedha. Maal awwatal? Yaadumoo alla kana wayya namatti tola. Maaltu jira gadhiiftee miti? Gadhiiftee? Hin gadhiisne jedhi mee wanti silkii si fidime saniif si yaamee bara. Silkii si maal gootan gabbaa jala bane waa jechuun namatti baru wanti alatti si yaameef waan jalaa ban ta'ee si shakkaaraa iyyuu si maayyuu firraa wayi.
Hagan man tana anu bakka meeqa deemee deebi ati hagan man miti maal barbaachisa. Sanaan taatee bulchaati maal cinqi amma isheetti ilaalu Muktaarii wajjin walitti bu'uun hin beeka akka walitti buutu. Garuu ati kalas dhiisiti. Kan Muktaarii wajjin walitti buutu dhiisite sun ilaalidha. Namummaa akkatti azabuun maaliif barbaachiseedha bara. Ni azabamte isin guyyaa irraa ganama hidhamtee bara. Ganama hidhamtee amma isaa meeqa isaa 8 himi. Yaa gira bisoota dhamu jalaa baniiti adeemtu rabbiin. Anu bakka meeqa dhaqee deebi'ee muddisanii. Wallaahi. Dantaa siiti dhiisii fi haga himtutti maa hin gadhiisu hin jenne guyyaa ilqaba. Shammaana. Haa himtu hin jenne waa Muktaarii goote dhaga'uun barbaaddu obboleessa keetii mi maaliif barbaachisa katti? Nama jijjiiramu maaliif barbaachisa? Osoo ammuutan afaan biraa na wajjin haasoftu ammoo na jijjiiramtee ana maali? Ajaa'iba qabda ayyaatu. Afaan biraa miti baran hin miidhu siin jedhe malee haga isii waan Muktaarii goote himtu hin gadhiisu jedhe. Jechuun miidhaan kan warqi xaaxaa jirta harka duuba hiite. Waqqaateettu kun qixaatiidha sa'a meeqa teetti ma ganama sa'a afuriin gizee isin dhufte. Sa'a afur qofa teettee jira. Ganaa baatii haga himtutti yoo baatittis himte haa himtu guyyaa san gadhiifamtisi. Waggattis yoo himte waggama san gadhiifamti ganaa. Adada mana jijjiiruun gottoote akka meeshaatti fuudhee wajjin jijjiiramanas. Kan namatti yabaatu maaliif barbaachisa ilma namaati? Ati qo'i maal taatee? Laakaa jechuun badhaatu ammuutan waliin deemu nama jijjiiramaa jirta. Amma arsee jijjiirame. Amma eebeen kataatiif na yaa deemtu. Ambar dhaa miidhaan jiru yoo barbaadde nyaata ayyuutti kennaa rabbi kiyyaaf jecha. Dhayaa miidhaan jiru. Dhayaa usaa wayyaa bar kan akka hidhanii finne. Nisi dhaa wayyaa dha'uurra dhaa ni miidhamti. Nyaata yoo barbaadde naa kennaa jettu sinuu beeloftuun dubbattiin kennaaf. Ambiin kaati jalaa bannaate. Yoo beelofteen kennaaf. Jaalattee himaatu ittiin jabaatin. Kana caalamu. Israa'eel madde. Sa'aatii afurmu. Israa'eel malla fara deema ko. Animu. Wallah Israa'eel bayyana. Animmaa isii qabadhee waan fedhe bineensa illee onaan jedhan uma takka. Uma natti dhagahamu waan fedhan. Ollaan maa kamtu seena gibbii kiyya inni wal beekan ollaa yoon baradhee haaraa yaayyuu gandi. Yoon baree ollaa. Kanaafuu maal jedhaarta? Mana yaamtee jalaan bantu min bahiniitu mi. Anammoo inni si haameef laal. Silkii si natti kenni. Silkii si immoo waan hin gootu. Silkii si waan hin gootu. Hin barbaadeeti. Jechuun maalitu hoo silkii nama Silkiis ganaa bansiisuu deema bar. Jaalatteen bantu waan achi keessa jiru hundanii ilaala. Ati hin beektu laal ilma nama kanan amanii Muktaariyyuu namanu sii galee. Isaa yoo waan natti waa mari'atan hin qaban. Isiinuu mana kiyya dhufuun isii kun yookiin Muktaariitu erga ta'uu danda'a bar. Hin beekama. Kanaafuu. Inni erguu danda'a. Duuba waliin mari'atan marii silkii waliin mari'atanii wal bira jiranii. Viidiyoo waraabbachuu danda'a laal. Viidiyoo waraabbachuu danda'a. Ani immoo banii viidiyoo isaan waraaban sanis yoo arge laaluu barbaada. Footoo maayyoona footoo iddoo hojii kaan isaan footoo sanis jalaa baasuu. Kana si godha jaartii haa fuudhee bakka footoo fedhee wajjin qabu maal gootu? Laaga wanta ni haasofta tam fuudhee jettee dhiiftee dura jaartii inni fuunannu isa dhiiftee miti. Adeemnam an eega yoo isii fuutee ana dhiisiin jedhee yoo isiin fuune ta'e ani wajjin jiraannaa jedhee inni immoo isii dhiisuu eega hin dandeenye. Amma footoo jarri kaatee fi silkii isiitti irraa maal godhu? Adeemnam baasuu qaba laal waan silkii isii keessa jiru tokko tokkoon baasuu qaba walumaa galatti yaadu. Shattafuu barbaadeeti jaalatteen bantu silkii sana anaatu ilaafe maal taatee. Isin gadi baatu. Sekarang rahu tu memang silki semati deh. Jadi ben me sini jalan pun nanti jalan. Koi mal bantah mi dapat silki nakin net. Silki si nakin. Silki si tinggal ni mal tadi. Silki nakin. Atau ajaib kabda. Ansit tu arah raullah. Inde mal jechu. Lah anu situ ada. Jarti saat foto ke video wajah kau yette. Mal jechu. Oh ya walin galara ni mi. Berarti wagga tu koma kasih namni wajimman tak kaget saja foto tu batang tu am birawa mereka kudu cerita sih oh santai dan tak ada kasani rabbi tu kasani tiga fatan kalau suka foto le dan tasani terima mal basu kabari anjalawan isan kabanas kesa silki kana kesa argu kabawuma mal jechu osonata nyan onne situ binte wan isi yaddu basu barbad silana taate jechu mal jechu atille gar obbolesa keeti fudhatte jechuudha kara obbolesa kiyya obbolesa keeti baratama silki naken bakka wan biras gaafatan jiru amman silki qofa nakkan atam baran sitti maa rafaan silki basken bakka afaan oromoo isaa arabiyaanis qabbantis dhufte silki askenni atam waan sinjuu dhageetu jechuudha bakka walumaa gala adeemnam namtitti anama hin baasuu fedhe baasa fedhu dhiisa ati dhiisiti bakka dhimma kanatti hin cinqamin gabaabumatti silki nakkenni ani immoo silki basi gaafachuuf si yaame. Waan biraa ajaan irraa fixatte jechuudha. Jechuun ajaan maalis irraa fixadhe saa wayi? Wanta ani qaagini fidimee silki amma. Vel. Biyya qabatoo osoo obboleessa kiyya wajjin waameen jettu. Silaatillee kan hunda hin qabdi ture. Naa dhaabannee warra rakkisnaam. Yaadan kuttee bar fidimee silkii wayi.
Malta. Anta mesilki tanau sikini malin gochuu deemta rabar. Maal irraa barbaada silkii tanarraa? Barsiimeera bakka ani biyyaansi wanni guddaan irraa barbaadu yuutuubiin isaa isii bira jira. Wanni Muktaari immoo ilmoon isaa itti fayyadamuu qabdi malee isiin itti fayyadamuu qabdu isiin kaleessa dhuftee ilmoon isaa osoo jirtu. Daa'imni isaa itti haa fayyadamtu maal jechuudha. Akkamitti isin fudhattee yuutuubii abbaa nuti doggaa meeqatti wajjin irra dalagaa irra na durallee haa qabaatu garuu anaatu isii dura wajjin itti fayyadamee yuutuubii kana. Maaliif isin if biratti qabattee numaa cirraash itti fayyadamti? Haa tokko kamii yaaddaan? Miskinummaan jaarsa ofiit irratti eessa jirti obboleessa kiyya? Dura maal eedare? Duraan eessa turte hagamu? Guyyaa eeggadhare. Jarjaruun hin taatu suuta suutaan wanni hunduu kan milkaa'u. Khusus yoo dha boona mitiin garaa qabdillee mitiin qixaate. Rakkoon qabu asumatti adeettu bakkuma hidhamtetti. Illee maal jechuudha garaa qabdi hin jenne. Mee dafmee atu isaan keessaa qabdan fakkaate akka garaa qabdan nu sitti hima. Yoo rabbiin garaa silaafisse sababa saniin gadhiifte dheeteera. Ka kijiba moo ka dhugaatiif na himime. Kijiba maal? Dhaqee laalaa iyyuu qo'ime. Eessa laalta dheete? Gara meesii keessa laa. Addaan bantee moo? Akkanuma qaqqabee laalachi. Qalladin meede waan akkanaatiin badi. Akkan ajjeesumaa nagoota natti ganda. Ani immoo akka isin nagootee barqa dhahee ajjeesaa iyyuu ture. Garuu muroo daa'ima kiyya guddifachuuf jedhee obsuu qaba jedhee yaadeetti. Amta ibaanarraa maal feetaa maal si kennan? An silkii fedhaar. Silkii na kenna. Kana maaliin godhu iddaadha akka gaafii? Hin barbaadeen ati maal si naqe? Barbaade. Ishii waan barbaade sana Barsitti meera si xumure waan keessa jiru baasuu barbaada walumaa galatti. maal si godha wanti silkii jaraa keessa jiru? Maal si fayyada? Ana jechuun si waan na fayyadu sitti fakkaatu malee an na fayyada bakka arguu barbaadeen fedhii kiyya guchuun qabu qo'ee har'a si qabeera erga si qabee bakka waan barbaadu hunda laaluu qaba. Waan yeroo baay'ee dhibee natti ta'e. Ayyee silkii anas dhiibana laaltaan addeebista. Walii gallaa akkasitti. Hin beektaa bantee? Walii gallaa akkasitti. Asumatti bakkuma tanatti siibana. Silkii si paaspoortii akkamii bartee waati? Dhiisati maas ga'an siibana laalteen addeebista. Moo silkii mesiitu guutuuf tajaajamta. Fidee si deebisa. Fidi. Fidire. Bukaan qabdu silkii namaa maaliin goota yaake? Mee as kan ilaalaa yabbaa. Bareediyyu. Maaminti yaa ashangulliitii irratti yaalaltu. Amma tilleen kara isii fudhattee muka obboleessa keetii si dhukkubeme natti himime. Dafu galatoomi. Moote maraana nyaattu gara eenyuti? Jabaadha iyyee. Bulcha. Mee mulaa bane agarree jabaadhee agarreeti. Jabaadhu kanas.